Ilma namaa jalqabaaf dhumasaa tilmaamuuni in ulfaata waan hundoo makeessa. Ilmi namaa daggalaa turee bulee dabala. Ilmi namaa daggalaa turee buleeti dabala. Ilmi namaa daggalaa turee bulee dabala. Ilmi namaa maaloo daggalaa turee buleeti dabala. Ilmi namaa daggalaa turee buleeti. Oggalaalee biyyaa narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Maada nafee maada nafee maada nafee akka gaane maada nafee caccabsee ni nyaatee lafee. Ani jiru ani jiru yaga ani jiru kukkutee na nyaatee. Jaba, atis kiyyoon qophaa'e? Ilaa galo ati foon keenya namoonni ati laan gaarraa tana kaan fixee kaan saamtee kaan lubbuu isaanii balleessaa turte qomoo keeti. Barri isaa fagaatee wal wallaallus nuti qomoo ganda odaati. Kanaaf maal si fakkaata? Humna asitti waliin nyaannee wal finnu kana yoo achi deemnee diinaan nyaanne bu'aan ni argama. Wal gargaaree ta'e malee dhuunfaan waan fiixaan baafnu miti. Galoo, ati nama jabaadha. Uummanni ganda odaa walooma keenya fedhu. Harmeen ganda odaa bara baraan wal wallaaluu ilmaan isheetiif maaf bo'aa jiraatti. Kanaaf sabboonummaan sitti dhagahamuu qaba. Galoo, murtii keetiif harka borganama si eeyna. Yoo yaada kanas kan jinjiirtu ta'e karoora biraa qabna. Bakki itti ol agarrus naannoo mana kiyyaati. Isin lameenuu achumatti isin eegna. Irraa egaa isaan lamaanuu. Maa isan nama eetan?
baay'inaan toora laatti ta'uun battala battala eeggifabbiin silaa kaduuba jirti gaabbuun keenyaan oolu galgala galgala irra deddeebi'e sitti mooni doorsisa fakkaata walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan irra deddeebi'e sitti mooni doorsisa fakkaata walaa jabee. Bakka akkuma goote godhi waa dawaa soqii fi waa akka mataa tana akkasiin yaalamtu godhi waa bebbeessisiif ka bakka akka yoo deemin deema karaa fagoo galaan manaaf seelee karammoo waliin fide bakka akka yoo dhiqaa jabeessi bakka karaa nagaa deemi bakka rabbuma fayyisaa abaraaru rabbaa baraaru bakka afattati jabaaddu bakka inni amma tamaa wayii deemee barbaada Ayo jira. Jole aya, walu aya, walir karna wali bare, wali milkoina. Jole aya, walu aya, walir karna wali bare, wali milkoina. Gaafa sanii yaadattaami? Eenyuun yaala sanyiin jaraa jaruma. Eenyuun amalee wajjin jiraadha.
makame eenyu jibbeetiin irraa fagaadha amanamaan hin dhabe ingilcha kamiini natti baafadha amanamaan hin dhabe ingilcha kamiini natti baafadha namammaan tanaan ni wallaale haala namammaan tanaan ni wallaale haala diriiraarra jallaatu heddummaate mala nadahaaniin dhabee hiriyaa dhugaa utulma namaa kaniin naan hafne ani abdadhuus na jijjiirama. Abotin kan? Maka kaya si jalan. Warra sana jiran. Halo sana kafalachuuf David. Eeyyee. Hundaafuu si milkaa'eera. Lubbuus baasuu baattu. Karatti isaan deebisneerra. Hin qajeelan jedhee abdii qaba. Jabaa koo naaf jiraadha tillee guddadha. Hiriyoota kan kee waa biyya ni deemna. Wanjoo gabrummaa cabsaa hacabuu kan waan jeessan irra ce'uu cabsaa hacabuu dhaloota duraan ga'een ammaa dhuguuguuf yaa'u. Cabsa, 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 kacahu. Misa, dubbiin isaa nama jedhanii deeman dhugaadha. Amma murtii kana akkamaa godhu. Maal jettare? Akkaati jettu laata? Har'a garuu Oromoodhaaf har'a garuu barattoota har'a garuu Oromoodhaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u lafee isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suphine tooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine. Maafin addaanee bullukoon kuni hindaaruu fana abdadde maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koo dura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata odaa
Mee abbaa qabdi beekacha. Odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni. Si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee soroorsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa. Odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Yaa obsa ittuma dhiiftaa walaalaan qottoon si muraa. Yaa tola oda jarraa tokko buu godaantu si jaala bulaa. Bare odaan keenyaaso kunuu gomboo beela miisaaf gaaddiisa ta'a. Ilma namaa dhiibna mukti rabbiillee jabbii roobu deessa ta'a. Yoo yandoon si tume yoo hammaate bubbee yoo si nyaara gandi yoo hammaate aduun maaf si nyaatti ormi qe'ee abbaa keerratti. Kun yaada dhugaati. Fudhachuu qabna. Nagaduu gabaa galii nagaddeetta marartee komeeka na saamteetta marartee komeeka na ganteetta. Finfinnee keenya dhalabsii hin barbaadu bari nagaduu dhuftee bulte keessee tatarii. Yaatuun gabaa bitteedee gaafurataa nama sirraanee. 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 Deemsa koona nyaaraa ta'ee taphaaf gaara. Baahiree galoo yaada hin jijjiirre fakkaata hanga ammaatti hin dhufne. Ni jijjiira. Kanan shakkiin itti naman akka ni jijjiira. Xiqqoo eeguu qabnaa hin ifatinaa. Amma daamsaan qabaa. Galoo. Nama daamsa koyoon seetu.
kabaja dhoksaa akka nooftan maturan beeknufadha. Biyya namaati sabba facaane biyya namaaf namaaf gabrataane akka taanu dhabnee akkantaane biyya teenna dhabnee biyya baane biyya namaati sabba facaane biyya namaaf namaaf gabrataane akka taanu dhabnee Isin olmaa guddaa tokko keessaniif gootaniiru. Bilisummaan wal nu haa agarsiisu. nafuun hin dhufaa suutumaa sisiqee karaan fagaatullee Hundi keessanoo ol akkam jirtu isiniin jedha. Duraan dursee qopheessaa fi hirmaattota diraamaa keenyaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya hundi keessanuu nuuf galatooma. Duraan dursee nuyi waari'ootiif galataa fi hamma danda'eem hamilee wayii turuu yaada. Duraan dursee kan jechuu barbaaduun qopheessaa diraamaa kana hedduu galatoomfadha, hedduu jaalladha. Akkasumas hiriyoota koo qaalii galata guddaa qabdan isiniin jedha. Yeroo keessan aarsaa gootanii akkasumas diraamaa kana akka hojjennuu fi akka utubnee wal bira dhaabannu yaada guddaa nuu kennuu keessanii fi wal gargaaruu kenna hedduu galatoomaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa hunda dursa Kam jirtu? Hordoftoonni diraamaa kabaja dhoksaa. Diraamaan kun akkuma beekamu kan itti dalagne jechaadha. Moobaayilumaan dalagne. Kaameraan biraa jiru waan ta'eef moobaayilaan fayyadamtu biraatti hiikamu. Akka piroodaaktiin hunda osoo moobaayilumaan dalagame. Erga akkuma diraamaa san keessatti ilaallamee jiru hiriyoonni kan warroonni maatii ramada dhoksaa ta'an. Marti isaaniitu ijoollee barattootaati. Kaffaltii takkaan malee yeroo isaanii osoo hin dubbifne hojii manaa osoo hin dalagne jedhin yeroo isaanii osoo hin sassaabne humnaa fi beekumsa qabaniin jedhanii dhaabbatanii diraamaa kana yoo xiqqaate naannoo ji'oota sadiitiif dalagamaa ture dalagnee xumurreera. Galanni isaaniif haa ta'u rabbiin illee galanni haa qabu. Namni kaffaltii takka malee iddoo amma kanaa nama bira dhaabachuu waan guddaadha. Nuti barataan kan jirru magaalaadha. Namoota muraasa yoo ta'e malee namni irra guddaan biraa taa'ee barata. Manni itti dalagamu waa'ee mana dalagaa kana itti barbaadee. Kun mana isaa nuu kenne, kun mana biraatti. Akkasumas haa ta'u haati haa ta'u guddate. Haga nu bira dhaabachuu isaanii waan guddaadha barbaadee. Namni tokko yaada nama tokkootiin jalqabuun kan dhaga'edha. Akkasuma ammoo akka dalagnee nullee xumuramee jira. Bakkaan illee geennee jira. Nama yaada kanaan waliin nu kaasee bu'uura nu godhee hunda keenyaaf ka'umsa nu godheetu jira jechuudha. Namni akkuma yaade yaada fi galmaanii fagaata. Namni kamiyyuu waan yaade galmaanii gaata. Mucaan kun kan baratu magaalaa Saaluudha. Askuulii mana barumsaa askuuliiti. Sadarkaa lammaffaadhaa barataa. Mucaa kana baay'ee kan jajjabeessaa warroonni dhaggeeffattoota diraamaa kanallee akka isin maddii dhaabatan baay'ee isin galateeffadhaa. Dhalataa ganda Shiraar. Namni hojii dalagu keessatti dogongora hin dhabamu waan ta'eef meeshaan waraabbii sagalee kan viidiyootti waraabnu moobaayila waan ta'eef dogongora hin dhabamu. Dogongoroota uumamu kana akka rakkinaatti akka waan ofiisaa ta'etti ilaaltanii diraamaa kana rakkinaa fi jabina isaa illee ilaaltu. Yaada kana qofa osoo hin taane yaada ammoo waan garaagaraa kaasee harkaa qabutu jira. Wantoota akka muuziqaa, walaloo garaagaraa, asoosamootaa fi wantoota afaaniin wal qabatanii fi aartii keessatti gahee guddaa qaban jecha waan akkanaa kana namni qopheessee lafaa qabutu jira. Garuu namni ilmi namaa kun hundinuu gahee waan garaagaraa rabbiin garaagaraatti nama uume. Garuu soba waan ittiin silaa hojjetee bakka gahuu ni danda'u. Sababa hanqina qabeenyaatis haa ta'u waan garaagaraatiin bakka silaa gahuu qabu xiqqoo hin geenne. Isin
isin ammootu daawwattoonni diraamaa kana namni waan qabdanii yaadaanis haa ta'u qabeenyaanis haa ta'u nu bira dhaabattanii nama kana osoo nu mul'isanii bakki yaadni inni qabu nu geessanii jechuu barbaada. Barataa kutaa 10ti magaalaa Saalutti barataa. Barataan kun nama abdii baruuti jennee abdii irraa qabnu hundi keessanuu yaadaan nu deeggara. Warroonni nu cinaa dhaabbattanis hundi keessanuu galatooma. Akkanuma jechuu barbaada. Dogongorri yoo jiraate nu gorsaa nu hoffolchaa. Mucaa kanaaf abdii guddaa waan irra eegaa jirruuf bakka agartanitti du'aayii fi hamileedhaan nu bira jiraadha. Galatooma. YouTube'n keenya immoo akka walii galaatti Orotuu Show jedha. Chaanala xiqqaadha jechaadha. Biqiltuudha. Sabiskiraayibii nu godhaa nu biqiltuu barbaadan. Hagana fuureen ajaan. Mas namni chaanaalii kanaaf addisii taatan yookiin ammoo haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa nu guddisaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Wal guddisuun aadaa kenna akkasumas ammootiyyuu muncaa wal gargaartee akka arbahiiti jedhan wal guddisuun kaayoo kenna aadaa kenna. Waan dandeenye fi wantoota qabnu hiriyaa keenya kana bira akka dhaabannu isiniin jedha. Galatoomaa isin jaalladha. Kabajamtootaa fi hordoftoota Orotuu Showndaaf sabiskiraayib, sheer, koomentii, laayik gochuun dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Orotuu Show like, share, comment, subscribe. What you